Ajjeessaa jennu meeqallaa namatti dhiisi. Inni mana hin jiru Bilaal, mana bule moo Bilaal mucaanii gadi inni amma ba'ee dubbachuu Bilaal gadi dhiibbaan ba'ee dhiibbaan dubbachuu namaa irra hin gahaa jira danda'u. bara. Seeraa harkatti dubbate iyyamaan ba'e waan ta'eef miidhaan irra ga'us dhiisuus dubbachuu hin danda'u. Waasidhaan ba'e miti. Waasidhaan ba'e waan ta'eef dubbachuu hin danda'u. Maaliif seerri ni gaafata? Maaliif miidiyaa irra baatee dubbattaadha? Seera eeggachaa jira inni ittis murteeffamu qulqulluu ta'ee bahus dhugaan haadha manaasaa bahus hafus seera eeggachaa jira. Kan seerri qabate immoo girrisaan asirraa wacee fi homaa gochuu hin danda'u. Odoolaan nama kan ajjeestan ta'e sirraachee kaataa ajjeestu. Gaarabbii aadaa asirraa waccarmalloon asirratti yaade homaa gochuu hin dandeessan. Inni amma kanas Karaa deeggaruu kanas qulqulluu jiraannaan homaa deeggaruu gochuu hin dandeessan. Dhiigni namaa harka jiraannaan garuu dabarsanii kennu. Bila yaadichaan jedhan inni isa ajjeese hin jenne bara. Hin beeku waan hin beekne isa ajjeese jettee dubbachuun nama dura. Namni kun waa lama miidhame. Tokko haadha manaa ofii dhabee. Lammata immoo innis gocha kan akka waan ofii dalagetti shakkameetu seeranuu qoratamaa jira. Girrisaan asirra jirullee tokko isa dalagee tokko inni hin dalagne dhiibbaa warra soddalleetti jira. Kanaaf akka yaada kiyyatti jechuudha. Osoo ofillee dubbatuu baatu hiriyyaallee qabaa miti. Haala deemsa dhimma kanaa xiqqoo uummataaf ifatee namni asirraa kana akka isaanii ebaluu akkas hin jedhu. Maaliifuu iccitii kana amma hamma fedheellee ta'u haga tokko inni nurra wayyaadha. Nama miidiyaa jiru kanarra wayyaadha. Hin beeka. Qaamnummaan seeraa sunuu waan qoratee irra ga'e. Micoon kun haala kanaan akka kana sababa kanaaf ajjeeste. Amma namni tokko zim jedhee ol ka'eetiin isinum namni ijoolleen biyya arabaa kanaan dura akkama of ajjeesaa turte. Miknaata malee miti barka fooqira nama of gatu. Waatu jira. Yookiin immoo sammuu dhabeetii miti. Akka yoo dhukkubsattellee immoo kanaan dura manaa fi miti dhukkuba. Intala tanaa dhaggeeffadhu isa torbee sadeen dura doorsisaa tallabsiisaa turanii intala tana iyyafatanii gatii isa dhabanii fi guyyaa suura amaara biratti ka'aa oolte. Itti godhanii sammuu ishii dabarsanii fooq irraa darbachiiste hamaarri budaadha warri goojjan budaadha nyaattee jechuudha. Dhugaan jirtu kana Oromoo akkatti liqinsa ofii ajjeesanii mucaarraa gadi bu'aa. Ofiif hamaarra maqatiitti gootee micayyoon akka of darbattu gootee isa dhabnaan jechuudha. Isa immoo makiinaa isaa caccabsaa turan guyyaa muraasaan dura. Waan beekne keessa hin galinaati. Rabbiin dhugaa micoo kanaa Seenaa shawaa nuti muyitti qabadaalle muyitti qabada minatti ni jiraanna qoy lubbu qoy ande muyitti na qabada nuti keessaan seenaa shawaa rabbi si araaramu wallaahi jette rabbi ana rabbittis waan an balleessa hin qabu godhata waaqaa Harmeetoo warqee jette raggati harmee ishii kana raggati qoy nuti qabaddu na raggatan haadha rasitti haa inaarame. haadhatu gosa faadhatu koosee lubbu badii kiyya laaleetii rabbi na yaadatu. Maal godhe rabbi sitti araaramanti bakka duute wayi jechaan jiru ani maa duute wayi jechaan jiru ani yaada akka intala Oromooti yaada kennachaa jira hundumtu isin jechuudha warri akka nama du'etti haasaa jirtan akka nama mucaan kun ajjeesetti haasaa jirtan rabbi isinitti araaramu waan dhugaa tokko hin beekin nuyi amma gara lachuuyyuu du'e ajjeese jechaan jiru nuyi dhugaa jirtu dubbadhaa naaxanyaa wajjin mucaa kanatti hin duulinaadhaan jechaa Nuti haraba keessa jirra. Ayyee. Gaafa guyyaa Nuti mucaa wajjin dhaabbachaa jirra. Dhugaa mijayyoo biras dhaabbachaa jirra. Mucaa biras dhaabbachaa jirra. Dirqama du'aa isatu ajjeese jedhaa nuun jedhu hin jennu haraba jirra maalitti agarre hin jennu. Odoo inni ajjeese gumaa gosti nyaata malee isatu ajjeese hin jennu. Haasa'e mee boleessi osii duubas reebu haasa'e. Ilaayaa obboloota koo gaafa as gubbaa irratti baanee waa dubbannu waan dubbannus laallachaa yoo dubbanne bareeda. Amma obboleessi keenya Andu'aalem intala kana ajjeesuu baates gaafa wanti kun bira ta'u eenyutu bira jira eenyutu ijaan arge jennee wanti ilaallu tokko ni jira beektaa. Wanta hin jirretti jira dhugaadha jettee murteessuun ulfaataadha. Guyyaa caaluu du'a isaadhaa qopheessan maal godhan seetani. Hacaaluun bilisiqinnaa ta'ee jedhanii tajandaa uumallaa dursanii. Guyyaa kana maal godhuu Hacaaluu fuudhanii miidiyaatti ol baasanii jechuudha. Hacaaluu ajjeesaniit dhugaa isaatis oduun baasi.
Dhaggeeffadha yoo yaada gaarii isinii Sagalee kennine isaati moo yaada kan gaarii kiyya? Qooyi dhaggeeffadhu sammuu sitti hima. dhaggeeffadhu. Yoo yaada gaarii Ati isinii bakka kennine kan yaada jettu gaarii qoomi. diddan hin raggaxamtalla. Hin raggaxamtalla. Dhukkee irraa kaafna. Yee Bakka namtichaati irra maal qaxxee barreessita? Dubartii du'e dhiira du'e hin jenne dhaqa uffanni sigaa. Dhaqa wajjin du'i gaa. Dhaqa wajjin du'i dhaqa of ajjeesi gaa. Amma Hanganiin gaa du'u. akkasin jedhin ati faan dubartiidha waan taate ofirraa dhiyeessi akkasin jedhini ammoo Gurbaa laali fuula dhiqattee beektaa namticha qoisim jedhe saarii qoy. Cimmaa fuula keetii ofirraa dhixxee dhimma qoy saarii. Cimmaa fuula keetii dhiqattee beektaa kana dhiissaatii tokkotti meen nagahuu didee duudan. Kun amma dhiira jedhamee rarraafatee deema paastaa godheetu. Wada gangamticha jechuudha. Cimmaa fuula keetii dhiqattee beektaa dhugaa nama du'ee barbaaduun dura. Malitti beekta waa'ee nama du'ee fuula keetuu dhiqattee hin beektu. Wada dhalti harree maal gootan addeen gidduudha nu duute jechaan jirru. Maali kun deeyyuus ni badee faaraan baa oola atalaa odootti qicani. Maali kun akkuma sangaa qotiyyoo ta'a asirra deemetu obobse. Fidi kaaragaa mataadha moo ija moo gurra bakka kamne harka moo meeshaadhaan meeshaa qara qabuummoo. Deeyyuusa harricha wayii jechuudha. Kan ragaan qabne asirra baatee obobsiti akka re'ee. Naashin qomaa haxaa haadhara. Dabarsitee Bara diinaaf Oromoo ta'e kennuudhaaf tana foolatti olii dhaggeeffata gati. Oromoo ta'e tana maara gaarii yoo taasisan jaallattu bara dhukkee irraa kaasan jaallattu. Itti cabse muka akka yaa yoo dhukkee irraa kaasan Kan jaallattu. barnoota takka Yoo hin qabne amma afaan bantii biyya sirraa. Dhugaa deebaadha. Maal jedhe seete duratti dubbii isaa keessatti jechuudha. Warri amaartota sagalee ta'an jiranii isaan maal balleessanidha. Warri meekaapbii dibatee as za'aa jiru eenyudha? Isaan maleedha. Miidiyaa kanarra dhugaa rabbii. Innaa namni tokko gizee haa Siifuunis ta'u raggaxamuu qabdi. Siifuunis raggaxamuu qabdi. Kunuun Isaan bichaa miti mijoodhaan Siifuun qabaatus amaloota raggatuu qabna gadi sadaqaadhaan galabbanne. jiraatu dhaggeeffadha. As gubbaa teessee isaa wajjin warra sadaqaa kadhattu, isaa wajjin warra geemii taphattu isaanii kan dadhabne amma. Suuraa wanti irratti koppii irratti maal godhu siifuu intala shawaa kan jedhamtu amma fidaan raggaxa. intala haadhara qoy. Qoy hamma raggaxaa heegalla. Qoy hamma raggaxaa sinboo hamboo samtitti dabbaktitti bukoo haadhara mana abbaa kee goonee hojii kee. Odoo garaa qabaattanii osoo haceef quuqqamtanii namtitti afaan baallii kana jala fiigdanii yoonii maanyaa jala gadi galawwan haadhara daandii hamaarra deemtarra deemuu qabdan odoo garaa qabaattanii. Diinaa dabarsitanii nama kennuuf tokkoffaa hojiin keenya maal ta'e jallifatee qooqa dhabii haadhara tun maal fakkaatti ijoollee curree deebi mataa kee achi haddarra nakkisi deeme kana shunkurtii hatii dibadhu fuulduratti as yaa deebi'u dullatti haadhara bazara. Maal abbaa keessi waame eenyu sheersitti godhe hooloyyii wanaadhara. Oka ganamaa itti himna kun hin dhaga'anii dulloonni asirra yaatee ani iyyutu harmallootu intala haadhara hoottu sii dhumate hottollaa gal warri har'a badheessitan qo'a daqiiqaa tokkoof jala taa'aa sinan deebisa. rabbi harmee to'an jettu Saarii ol galche. Kana kana faayidaa dhabne kunoo wajjin hin sadaqaa Dhugaa kadhatu. haati irraa buusisanuu. Kaleecha illee dhugaa rabbi arraba quuftee xarras numa deemti. Fakkeessitu. Manuu Kamiidha? Mee dhugaan lafa jiru hin beekan. Siifuu dhiisaa. Siifuu. Dhiisaa siifuu Maaliif natu dhiisna? kaasisiisa. Dhiisaa ajandaa godhatina nan kaasisiisa viidiyoo san. Hin kaasti daddawalaa fi booda keessa Asheeti daraanaa. in kaasu taanaan dhugaa rabbi baay'ee isaanii deemishii Itti bichaa dabala. miti intala dhugaa rabbi warruma jara faana sadaqaa kadhattu warruma galtii isaanii wajjin naqxee harka Intala cabacabduutu haadharaa dabbaktitti haadharaa nuyi nu harkatti. Andu'aala irratti wanti feeme wanti waan irra baanu Achi jechaa. achisim jedhi bu'aa ajandaa walitti hin laaqinaati. Ajandaa nama viidiyoo dalagee walitti hin laaqinaa siifoo ta'e na bira jirti nan kaasisiisa. Oli nama holii dhaga'udha. Intala haadharaa sin wajjin hin haasa'u jettee dabbaktitti hin wajjin maal haasoftaree deemte kiyyoora haammattee bazara wada dabbaktuu haadharaa. dhugaa Diqaalota haadha keessanii. Karaa yeroo kamnu wajjin haa ta'u. Diqaala nu wajjin maal haasofta sila nu wajjin maal haasofta nuti ijoollee safuu qabu warra misiinjara keessaa hudduu keessi gorogoroo wajjin haasofta. Samtuu dabbaktuu haadharaa. Fidi deemi saaraa suura ishee jala gati hudduu ishee tala jira jennaan. Ani warraa goraa daraa dafaa jette fayyoo sira gannaa anjii raachitti duulanii maas jettee ilaalta viidiyoon dalagdu dhugaa rabbi.
Mucaa boorana jiru irratti gadi taa'anii nyaachuu kaanii. Kun ijoollee dullachi kun. Tuni maal jetta amma armee toon jettu armeen too warqiidha kan jettu tuni isa lamtitti dabbaqtitti obboleessi kee barandaa jala sinaannechee hudduu keessiif goroggoru. Intala haadha raamal abbaa kee barreessite wagga duratti eenyutu si waame. Eenyus sitti dubbate eenyus si waame eenyus sheer sitti godhee fi dhuftee nama harrabsite. Mirga qabnaa barbaanne deeggaruuf handaalam kiingi jedha. Namni handaalam tajjeese haraba keessa taa'ee tanan as Itoophiyaatti arge jettu qaroo kiyya kanatti argeetu fidi ragaa si wajjin falmina. Balazzaa ajandaa namni sitti kenne ajandaa diinni sitti kenne qabatte andaala fuulli gurraache andaalam tajjeese fuulli bambocharame kan silaakni gaafa hojii keessatti hollolani naman odoo caalaa bultumee fi andaala modulloliin torba sanitti hollolan caalaa bultumeetiin rukutamte mijayyoon kana fiddanii dhuftan tokkommoo mijayyoo feekii diraamaa hojjetti Ameerikaa hartaabbaa shurraabii diimaa sun eessaa fiddani fidaa ija keessaniin argitan seerri beekaa asirraa isa tajjeeseetti banamti odoo mana seeraa dhattee eessa rukute argamoo ijamoo gurramoo harka kamiin harka bitaa moo mirga beellada moo harkaan dheemoo hin ciniine moo hin qunxuuxe moo siin jedhu ragaa baay'ee si qoratu. Dayyuusota haala hin baranne dhiisaa waa'ee seeraa hundi. Dhufuun qabaatan lolachi dhaqanii mana seeraa. Baaqota kan mee akkamitti haraba keessa taa'anii handaala ajjeesuu baran. Mee na dhibe yoonii maanyaa kan jiru Ameerikaa taa'eeti asitti Oromootti ajandaa kenna. Maalitti arge minxaafiffaa jedhe minxaafi shinii irra godhatan dhiiga duwwada jedhe yeroo darbe. Akkamitti kan aadaa Ameerikaa taa'e maalinni kaameraa mana sanii immoo kaameraa mana saniiti. Armalloon asirraa yaatanii too hiyyitan keessattuu dhalaan qayii dibattan dhiigni kun mana keessa yaaseenu dhiiga farristanii ofitti dibattan kana. Handaalam keenya gumaa yoo barbaade yoo handaalam ajjeese dhibbaan dhibbalaa odoomoo ofii gochaa kana godhe natti faradaan godhe jedha mucaan kun. Dhugaasaa immoo odoo dhugaan qabaannee of kenna seeratti dabarse maaliif nama barate hayyuudha beekadha. Gaafa inni hidhaa keessa jiru kana maa gadi hin baasin har'aa waardii Haacaaluu Hundeessaa kennamnaaniif asirraa waccani siniif haa kennamuure. Ani ilma Oromoo qaalii Oromoo saba Oromoo kaayyoo hacee albeema hacee akka haceetitti Finfinnee keessatti albeemni gaafa eebbifamu akkamitti eebbisa jedhe akkamitti albeemni eebbifama jedhee yoonii maanyaa maraate dhannee yoonii maanyaatti haa kennu nuure qaroo kana dhiisnetu handaalam kingi jedhe boo harkaan lafa qabeetti ilmaan diqaalaa. Nu handaalam wajjin jirraa rarree boruudha. Hamboo jedhaan kana malee nu nagarii. Haadha raasiniif kennina dhannee diinaa kennina si gammachiisa. Yooni mataa isaatti wanjalanyaa miti. Gumaa Haacaalurra kan ciisee jiru. Warra Amboorraa gadi bu'e diqaalaa yaada maqaa Ambootiin baatti kutaa garaagaraatiin Ambootti sobdeetti sada. Kuni namtichi kun maa obobsa joo akka re'ee jala deemee maali kun namtichi kun dayyuusni jechuudha. Isayyuu mola qubee fidelii afa gurguddaadhaan barreessa bal dayyuusi gara xiqqishuutti gurguddaan barreessa jijjiirrachuun beeku. Kota talaa kinya ko yala seen talaa kinya. Wallahi lazim dayyuusi na talaa kinya bijena talaa kinya. Korbeechi oolaa tokko azalaa talaa dhabe natti fakkaate kottaa talaa fi cidii walitti baqnee kennina biqiin jiru seenaa gabateetti nagiifaa maal ijoollee inuma akkuma tokko taatanii maali fayyaa qabdanii firuma maali salamtoota wajjin atalaa cidii biqii hojiitti siinannu aboo gadi badee namticha atalaatti siinannu qaasinii niyyinati iniyyinaasi natti likkittima iniyyinaa Arabni sini godin bulansi aida. Yuso atalaan horii hin jira. Atalaan hin jira qositti. Raggata. Arabni sini godin bulansi aida galgarabe. Kennaa fi tortora haala isaan beektu yaada irraa fattee deemta bu'isi gad isaa karti nyaatan hin beektu ofirraan kaasuma eegi sassalata wajjin kakaahanii biisa gad dayyuusa dayyuusa mataan dayyuusa yaada irraa fattee deemta dhugaa rabbii mi'a keetti akka yaara warra arabaa jalatti guguugi
Wayyoon Dhiira keenya maqaa balleessite dhugaa muti rabbii kabata lafa qeerroo naa dubbatu naafi lubbuu ko laa tokkichi kee dhuftee jalatti koon walaa koomenti ol seette nu arrabsite taanaan hasurree qabdu sanqii hiikkattee qullaa si dhaabnani dhugaa rabbii hanqamisii uffattu immoo qamisii kee amma jalee keetitti sirra lama lamna tokkichi kee nuti. Zeenaa maalidha? Akkanumatti nufitti Oromoo tana akkam goona gubannee dhuunee akka nama ragaa qabu akka nama adoo alamiin ajjeese ragaa bira jiranii maddii jiranitti isatti ajjeese jasti forqanii atti dubti ishees keessa kaa'attee jechuudha shaara muxaa hullaa nyaattanii kotta hin nyaattanii kotta mucaa kana nala nyaachuuf hin nyaattanii duuna malee. Samuun maal taate seenaa? Qeerroo sagalee kan jedhu raggatamtaati soolitti yookiin sagalee sirreessi kottu. Bu'isin deebisaa qo. Buusessi deebisaa qosi. Ingallee biyyoonni maalidha seenaa siin jechaan jiru? Maalidha seenaa? Maal akka ta'e argaan jiru? dhaggeeffa daddayyuu Haa hin arrabsina. Hin arrabsina na qeerroo na jala hin arrabsina naante. sin arrabsine Ofeega qeerrootu jala gina. kana ol barreessu na raggaxamtu dhugaa dayyuu sadiidha. Dura Raggata rarraafadha qeerroo gadi deebisee isin jedhu. sirreeffadha kottaa. Waa'ee salaa sa'uu sirratti maal nutti himtu nuun deemaa addetti sirreeffadha dur ofirraa qabduyyuu sirii warra kanaa tortoroota wayii dhugaa rabbii harmallaan jedhanii jala deemtanii waa'ee harmallaatu hin beektan sini gadheewwan wayii dursa of sirreechaa kottaa dhiigummaa keessan deemaa laalladhaa nu biratti hin miti gassee irratti miti jechuudha. Waa'ee handaala maasa'uudhaaf gana hoggaa meeqan siyafa bar waa'ee keetu hin beektu ati waa'ee artistii tokko haasa'an dura jechuudha gadhee bula. Eessatti dhiira? Eessatti dhiira? Dhiira miti kunneen hooloyyii hoolattatti kaafachaa oolu. Harmallaas Tortorri kun. dhugaa rabbii hararra sii karaa Uummata hoolattatti kaafachaa oolu. sirraa muranii sareedhaan kennuudha dhugaa rabbii. Warri barikoo warra nafxanyoota jala barii mucaa kana nyaachuu barteedha beektaa? Maaliif du'uu dideedha? Andaala maaliif lubbuu isaatiin achi keessaa ba'ee du'uu dideedha jettu beektaa? Diqaaltota warra nafxanyaa jaalattanis jibbatanis andoola miidhaatti hin deebi'u hin duus. Inuma gubattu malee miidiyaa kanarra. Handaalam keengeedhaan kan lafa qabaatu harmaloota Kanaan booda maaliif seete? Dhugaasaa mootummaanis bareera. Dhaggeeffadha. Dhugaasaa Dhugaa waaqa jiraata jechuudha. Dhaggeeffadha qeerroo dhaggeeffadha. Dhugaa waaqa jiraata. Homaa gochuu hin dandeechan. Homaa nafxanyaa jalaa afaan. Qeerroo dhugaa waaqa jiraata osoo jechuudha. Mucaa kana hidhaatti deebisnee mootummaan birrii kafalleetti birrii nyaachisnee mucaa kana hambisna malee hin gubattan warri gubattan jechuudha. Inaaftonni kan guddachuun Oromoo si jibbisiisu kan dhaabbata ilma Oromoo beekatti jibbisiisu hima hafa jechuudha. Humna ni dhabne gubadhaa. Miciciruu keessatti gadi abbaboo.